garagaraa ture. Ani isaantu na fidee dhufe. Isaan asin beeku torbeerraa baay'ee na dhukkubaa mana obboleessa biyyaan ta'a. Bakka mataa koo baay'ee na dhukkubaa taaskiidhaan hin deemu xiqimtii na jammaree of ajajuu hin danda'u suuqii dhaqee waan tuun dhaqee irraanfadhee deebi'ee gaafadha. Waan tokko hin beeku nan dorgoma isa bira dhufe dorgomuu manantaa sammuu koo baay'ee gadhiiseera bakka. Yeroo natti ka'uu gaafanii taaskii qabadheen deemadhu taaskii keessatti ija koo kanaa dhimmimaantu na dhangala'aa ture. Yerichuma birrii sin kaffaladhu waan isheen gootu hin beeknu shaashii uffattee jirti boodarraa fudhadhu jedhu. Gurra boosa kanaanis hin dhaga'u kanaan nan nagaa yeroo isaan taaskii mucichatti man raddaatitti. Bu'een nan kaffalaa fi dorgomtii micaan kiyya jedhanii na eegu ani garuu cinqatii sammuutiin qabame bakka ji'a kana hundumaa halkanis hin rafu guyyaa hin rafu nan dhiphadhaa yaada koo hundumaa nan baajjaja karaa hundumaa cinqatiinuma bakki nan rafu hundi ibidda godhee na gubaa kutichi cannaqamaan jiraadhaa guyyaa kana cannaqamee dhiphadha ture. Waaqayyo isa hundumarraa bilisa na baasi kanaaf galata kanaa gashiita nan Afrika kamitti si kadhatamee liqimsaa beekta? Asitti ishiin na fiddee yeroo na fiddu waan tokko iyyuu beeku laftis maanni waan hunduu marga natti fakkaata ishiin garuu natti haasofte achi na taa'ee ishii bira taa'uu jibbeen kophaan achi taa'ee duuba sana namni faarfataa ani ka'ee faarfadhoo maan beeku garuu nan kufee odduma kana dhufee gaafa ciisu nan fayye utuma siin nan tuqin madirakii irra ciisee fayyaa nuuf argee ture. Harki Waaqayyoo inni fayyisi si haa tuqu. Harki namaas tuqee fayyidaan qaba. Harki Waaqayyoo garuu si haa tuqu. Amma akkam? Fayyaa kooti irriba taanaan bakka asii fachi gangalachaa taa'aan bula. Dur. Tiraasii ofitti hirkisee ciniinsifachaan bula ture. Amma garuu akkasitti ciisee jennaan ani waan tokko dhaga'u Waaqayyoon guddisaa naa galateeffadha. Haleluuyaa. Maal dokumentii dubbatu? Hojiin barbaadda. Dorgomuuf jettee? Sila duraan waan sammuun si dhukkubuuf dorgomuu dhiiftee mana teesse. Iyyee dhaabeen ture. Amma dorgomuu barbaadaadha. Iyyee nan dorgoma. Maqaa Gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin faayila hadhaa'e dokumentii hadhaa'e kanaa soogidda keessa buusee minyaan ta'e. Ameen. Maqaa Iyyesuus Kiristoosiin minyaa'eera. Ameen. Isaafis galataaf deebitee dhufu. Ameen. Maal ta'e? Eessa? Asuma jira. Amanaadha. Iyyee. Fayyinna ta'u. Ameen. Dhiiga Kiristoosiin foon isaa lafee isaa dhiiga isaa narbii isaa keessaa dhukkubnis sa'aatii kana jalqabee arguu ta'u. Ameen. Yeroo dhiyootti galataaf si eenna. Ameen. Eshi. Maqaan koo Kumaleen jedhama kan jiraadhu asuma Burraayyuu Maaramirraa dhufe Waaqayyo lafa kanatti waan guddaa na godhe mucaa kana dhukkuba ture. Kudharfan kaleessaa muddama guddaa keessa turre halkansaa jechuudha. Mana yaalaa deddeebisaa turre. Manni yaalaas furmaata laannee fi mucaa kana yeroo ta'u afurichi halkan iyyiifi yeroo baay'ee jechuudha. Qaamni illee ciisuu hin dandeessu. Baay'ee cinqee guddaa keessan ture. Kudharfanarraa asufneetu asitti irriba irraan na gaafa jennu gaafa xiqqoo ishee mucaan kun raftu xaara manaa gubbaarra deemaa dhufa afura ta'e wayitu jechuudha. Kadhannaa kadhachuullee hin dadhabne. Bineensa fakkaata? Akkasumatti deemaa dhufa. Yeroo sana immoo isheen inkaati inijjiiti. Nyaatallee nyaattu mucaan kun baay'ee bakka carraa isaa dhumaarra ga'eera baay'ee gaddaa ture. Kudharfanarraa achi taa'ee kan inni bakka isaa dhumaatti bakka mucaan kun jiraatu jechaadhaan ture. Asitti afura budaa ittanii kadhattanii fi afurichi irraa cabee nyaata takkaa nyaattee hin beekne riba takkaa raftee hin beekne raftee afurri sun xaaraa gubbaarrallee kan deemaa dhufu guyyaa gaaf sanaa kaasee hin cabee iddoon jirus hin beeku mucaan kun sirriba nagaa rafti Waaqayyo nagaa mucaa koo deebiseera ani nagaadhaa Waaqayyoon na galateeffadha. Maqaa Iyyesuusiin inni hafuura keessa waraanu foon keessa waraanu waraanameera. Mana keessan keessatti qorumsa kan darbatu maqaa Yesuusiin mana keessan irraa darbatameera. Darbatameera jedha. Amma nagaa. Nagaa waan tokko jiru yoo rafte iyyuu garagaltu amma rafti bareedu irriba nagaa rafti nyaata illee nyaatti nagaa
wanti taa'aa gubbaarra deemu sun illee jiru guyyaa gaafa sanaa dhugaadhaan jiru. Mee Waaqayyoo galateeffatu. Waaqayyo bara kee eebbisu. Abbaan manaa eessa dha mee? Abbaan manaa noo? Abbaan manaa kollee torbee lamaan kana wajjin hin dhufne turre. Inni illee harkan sana ka'ee kadhataa ture. Akka illee hin kadhannee fi laphee koo hidhee ciisaa ture halkan sana keessa. Kadhata dadhabsiiseera wantichi jechuudha. Warra dhukkubsatan jedhanii yeroo kadhatan illee dhufee laphee koo kunna dhukkuba jedhee kadhattanii fi turtanii inni illee bilisa ergasii. Fayyaadha ergasii. Fayyaadha waan tokko hin dhaamsa qabdaa? Bakka dhaamsi nani qabu Waaqayyo nama hin qaanessu Waaqayyo lafa kana gochuu dhugaadha dhufeen asitti hidhaan koo hiikame isinis hidhaan keessan haa hiikamu jedha. Waaqayyo isaa eebbisu. Warri isaa eebbisu. Akkuma isheen jette darba isheen uffate hidhaan keessan haa hiikamu. Maqaa Yesuusiin hidhaan keessan haa hiikamu. Eshi. Ani maqaan koo Tirfoon jedhama. Kan jiraadhu asumadha. Lafa kanatti waan Waaqayyo naa godhe kana dhugaa ba'uu dhufee ji'a har'aanatti fakkaata. Dhukkubsattoonni boodattafaa isin kadhadhattanii as waamtanii na dhukkuba ture naan immoo waggaa ja'a akkasin ta'a kana dhukkubuu jalqabee dhaqna koo keessa deemee na nyaataa garaa koo kanas nama deessa ture iddoo dhaqna koo nan gubneen qabu ture fisaashiinis karaa qaama koo na bahaa ture baay'ee mana dhukkuba ture gizeen cherchii dhufu fayyaadha manatti gizeen galu na dhukkuba. Achiin gaaficha na dhukkubaallee jiru gargara dhukkubaa buleera as dhufeenii naa kadhattanii hojii sitti hojjetameerraan jettanii hafuuramaanis narraa dhiyyee guyyaa sanarraa kaasee nagaadhaa irribas narraa Waaqayyoon kana galateeffachuu dhufee naa galateeffatu. Namoota bakka dhuga boomsa ammam sirra ture gubaan kun garaa keessaa kun? Waggaa jaanta bakka akkuma waan lubbuu qabu dhaqna koo keessan deeman. Ishee. Guyyaa waggaa jaanarra ture guyyaa sanarraa kaasee nagaadha waan tokko narra hin jiru irriba sanarraa fagoo qonnaan. Amma homtuu hin jiru? Hin jiru baay'ee. Hin galateeffannuu fi. Kottu nama inni hojjetuuf humni Waaqaa haa argatu. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin balbala ulfina Waaqayyoo keessa akka ati jiraattu godhe balbala hojii carraa keerraa baneera. Galateeffadhaa fi Waaqayyo. Haaleluyyaa. Kaanee kadhannaa ta'a.